Adas Boranos Tikarasa Tajiram Din Manza. Of course mana khiraafatanii achitti masruufa dooraala 500tu kiraa manaati bi masruufa ijoollee haalaan akka gaariin nama danda'a. Akkasii wallahi. Yeenya nagaa ijoollee isaanii barsiifachaa. Foto isin jenna foto masjid Maal godhan siira? Fuula gaasif kana. Lakkiris. Dhugaalee zuwayya. Lakki gaya. Ijoollee hafiza baay'ee kana garaachin laayas. Maashaallah ijoolleen xuffaazoota jajjabaa jira bara. Ya kan shamaranis kan diraas dulu baay'ee jira maashaallah. Ijoollee adii jajjabaadhani. Maashaallah tabaaraka rahmaan wallahi hedduun gammadee guyyaan suuraa teessan Facebook irratti akkasii waliin harkaa arraan isin bilbil maaliin isin bilbiloo doon jiru bayyaan na dura naa bilbilee na qaanfachiise xiqqoo irraan fachiisee din bilbiloo soon jiru ammas asiin na dhuftanii hoggumee qalafannaa ta'uu dangaayaa hodhifamu ani hundarbii fi soqoffale. Akkasii si warra tokko dhamti sana. Naa bilbilee jire. Laalaa isinuyyuu faamilii tokko dhamti. Qeerroodha qeerruma ijoolluma Oromooti yes faamiliidha hundi keenyaa dirqama obboleeyyaniin all of us. Bayyaan leenca fi maashaallah success indiyaa bara. Jadina ayya khair inshallah. Bayyaan kan hedduun jaalladha dhugaa dubbachuuf mucaan kun hayyuus beeka qabsaawaas dur gaafa masrii dhufeessi galee. Nama hedduu duraanuu natti toluu na gammachiisu amma immoo maashaallah tabaaraka rahmaan look the boss how he stay. Galatoom galatoomii fi hedduu ulfaadhu galatoomii inshallah kan keetis rabbitti nu haa ga'u. Inshallah surprising isin godhaanis yeroo muraasa booda. Surprise it moved inshallah bismillah. Gaggabuma bakka inshallah. Aku kayak darah besi family kerja. Nah, Sumeya ya, mana dari tanah kebra? Aku baru itu jual, alhamdulillah. Masya Allah. Wah ya, mari nya karena sosial media sudah dia menjurukan omongan itu berarti dia gini ya kasih namni bifalale kerja wa fokus harus daraga jurukan itu gara nar sana ada video daraga itu refulati kerja sawa itu genin hiriyate ini beda sah. Nimbe harima kebetulan nimbe ka. Nambe ko si garu bay tagde maha haysati batalay nam islama bifa nama kirratti ke kum safasu dandau batalay akas nam islama mutinatu wan darabbitu uma rabbi tagawa majran wan tebitu inna gurratu tadrin tare inke jiba malen nuti afrikawan magala matubaya ta gurratu matubaya ta dimtun takka da wan tebitu filteri godhatanii haali nama kee kun ulfaata na dogongoraan bifaan nama kee kun gurraachas diimas adii sundaa kan uume rabbiidha nuti kan walitti qabnu moo laa ilaaha illallaahdha garuu moo isheen ilaa amantaa biraallee hordoftu rabbitu uume amanus waaqni ishee rabbitu uume uumaa rabbii dammoo eeguu hin dandeenye rabbiin akka fedhafitti uuma waan ta'eef kanaaf kun dogongora fedhee kennatu. Ijoollee kiristaanaas isinirraan eeggamu ijoolleen keenya islaamaa irraan eeggamu. Waan akkasiisan godhanii baatanii gaarummaa qabadee yaada. Anuu bira olaal ofiitti adiimtuu ta'ee buskuuta kana ta'ee gurraacha kana heerume laa mucaa keessan. Isin lachuu warra jannataati bar alii kiyya weelkaam. Isin lachuu warra jannataati. Innis alhamdulillah jaa atis irra shakkarta. Lachuu gaara wal fakkaanna. Garuu bari innis gurraacha keessi markabaati bar. Keessa adii. Inni maashaallah. Nakura magaalaa malee. Abbaa manaa gaarii. Bayyaan kiyya maashaallah tabaaraka rahmaan. Manguddoon teenya dur maal jetti beektaa? Ilma gargaraa tokko guyyaa inni fuudhu haati manaa isaa isa cinaa teessee harka isarra kaayyachuuf isaan qoosuu gaafa taphatte bakka akka ajaa'ibaatitti khalaas sigalee as bayyaa fi sigalee. Dubbiin mi'a jee. Dubbiin. Yoo oddee garuuchi teessee kophaa teessee haasawaas qaqallifte dubbiin badde jaanileeta. Alhamdulillah. Isa alhamdulillah. Isin akkamira yoomitti jettan? Aboomee du'aayi naa godhi Sumayyaa. Du'aayi nu godha du'aayi nama amma wal fuudhee lafa buutu jaama buule akka du'aayi sigalee musaafiraati jaan du'aayi nama ijoollee dardara lameen ammoo wal fuudhu gisee wal fuudhan
du'aa hin jarri namaa godhu lafa hin buutu jaan obboleeyyan isaaniitiif warra hin fuudhiniif warra lafa jiruuf yookaan ammoo hundaafuu du'aa uumafa dhee uwwisee godha. Lafa hin buutu. Sorry kadu aja erga waktu Ijoolleen koomantiirra maal naa barreessite beektaa? Jaalfaatii yookiin jechuun amma kaa hinaafuun amma kaanaan jetti ijoollee. Hinaafee du'e gaggabutti hin jiraayu. Jaalaati yoo yoon fuutaa. Ay, rab mesti pada deh hakam tare. Ay, waa inshallah du'aa hinaa godha. Waan hin jennee jiran iyyaaleen sangisee tartiiba qabattee bakka guute laazima inshallah. Banagaraatti laawweta namni fuudhi siin jedheedhaaf bultitti seentu namni kenna waan dhuunfaa ta'e wantoota siin hubanne baay'eetu jira. Yaani jireenya kee kan uffachuu danda'u namni fuudhi siin jedheedhaaf kaatee irra bultitti gaafa seente rakkoo bultii keessatti dhufu hundaati baattatuu hin dandeessu namni si baattatuu hin danda'u jechuudha. Matu baattatu. Namni kamiyyuu karoora mataa ofii qaba mitiiree innaa waan san sirreeffatee ka'ee bultitti seenaa jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu heerumus ima fedhaa fuudhus inuma fedhaa garuu haa rabbumatu namaaf qooda waan hundaa jechuudha kan wal fuudhes horuu ima fedhaa garuu haalli jireenyaa waan hunda keessatti hanga namaaf mijatu akkumaati fakkeenya istiriitti kakkarra ibsu kan namaati illee daawwitii keessatti ilaaluu qabda nama kana waa tokko irratti hojjetu jechuudha. Amma fakkeenya nuuf bayaa yoo walirraa fagoo jiru sila wal bira dhuftanii maaliin taatanii abbaan manaatiin wal dhiisan minaamna nuti walitti muufannee bulleen beektu nu garuu والربي haalli jireenyaa kan keetii kan sirreeffachuu qabu sidha mitiire rabbi irratti kadhachaa jechuudha. Garuu immoo dirqama haala jireenyaa keetii miidiyaa irratti dubbachuu hin qabdu. Yaani piraayiveetii wantoota ta'utu jira waan ta'eef jecha miidiyaa jireenya mataa keetii jireenya mataa keetii namni tokko gaafa jireenya mataa ofii qabu miidiyaalee waan irratti baasee namni waa irraa barata nama hin fayyada jedhu dubbata malee yaani akkuma argeen deemu jechuudha. Bultii keessattis miidiyaa irratti jechuudha. Kanaaf namni fuudhi namaan jedheedha fuudhunis ni ulfaata dhiisi namaan jedheedha dhiisinis ni ulfaata yooma yaani haalli jireenyaatti sama ta'een alatti jechuudha. Dhugatti maali beektaa? Akkuma ati Sumayyaa teenya namni gisee fuudhe miidiyaa irratti waan hunda jireenyi miidiyaatiif kana fa'aa adda amma fakkeenyaaf ani miidiyaa irra dhufeetiin ijoollee teenya wajjin taphadhaa dhugaa dubbachuuf jireenya kiyya kana fa'aa namni beeku nama muraasa jireenya kiyya akkasitti waan kiyya san miidiyaa irraa agarsiisuun badu dhugaa dubbachuuf. Waan inni asirra godhu waan inni asirratti taphadhu ammoo kanuma miidiyaa tir akka fakkeenyaaf aktaroonni warri fiilmii dalagu wanni sun amala isaaniitiin yookaan wanni fiilmii irratti dalagan san isaanii filma sanii malee jireenyi isaanii irra biraa akkasii anis na biraa dhuguma keetii namni biraatillee jireenya keessan waan keessan lafa qabsiifadhaa jechuun fadhaan asumaanuu. Takkanaati jaalladhe ayyeri hedduu isinitti hin qabu bashannanaanaaf booharaa baga wal agartanii rabbii warra wajji waaru warra arri waliin filatu rabbi isin haa taasisu ilmaan rabbi isin haa kennu rizqii akka Abdurrahmaan ibnu Awfiiti rabbi isin haa dabalu umrii illee umrii harraageessaa rabbiin umrii dhedheertu rabbi isin haa kennu insha Allah. Galatoom ulfaadhu hin jedhu. Yeroo gaarii naa qabaa dhaabbalee fi hedduun isin gaarii. Maa wannoo sila natti baangaalee natti ergata. Anuu dukkanan fedhu ka ifaan fedha. Abshiraan min baana. Akkati obboloota isin waarsuu dhufne al takka takka ilma dhufna. Ji'atti isaa taatu. Okay? Ini sekarang mana kini am nama aku yang orang kamu kata saat ini kutera. Akkasii hundi keessanuu baay'ee takka galatoomaa ulfaadhaa Rabbii jecha isin jaalannaa hunda keessanuu Rabbii aadaa muraada keessan Rabbi isiniif haa guutu. Amiin anis Rabbumaaf jechaan si jaaladha. Ati hoo? Ayilee Rabbumaaf jechaan si jaaladha. Bara irra guddaa reefu tana maa ilaalaa ture ni beektaa? Komantii ilaalaa ture. Maal fi? Komantii ilaalaa ture hin jedhe. Maaliif taasifamu? Suuqa addas itti guddaa komantii bareedduu malee waan takka nagarraa. Maashaallah. Maashaallah hedduu. Ana hordoftoonni biyya bara. Maal kan as jala yeroo hordoftoota kee bichaadha? Okay, ayyee qofa kana goona qofa. Laa bayaan? Qofa kana goona. Habiibii kee. Haaya. Mee hordoftoonni Sumayyaa
Lakkoofsa takka takkaa No, barreessanii. akkasumatti no habibi. Ani asiin laayivii qoban adda tokko kiyya. Okay? Kan teessa soma teessee keessas teessee ijoolleen as jalaatu guutuun ishee ana jala dhaqxee nan miti. Mikinaatuun xiyyaanaa jechaas. Qoy. Takka takkaa barreessanii kan na jala jiran jechuudha. Laa, kana- lama barreessanii. Kasi jala jiran lama. Kana na jala jiran takka takka. Hayyee karra hedduu lallaqaa.